Application kana keessatti suuraa amma bifa kanaan jiru haala kanatti jiru jechuudha. Baay'ee namatti tola. Alaabaa ta'ee wantoota garaagaraati fuula keessan irratti miidhagfatanii ittiin kallattii ittiin haala ittiin dalaguu dandeettan isin mul'isa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti inni kabajamu baay'ee bakka deebitanii gara peejii keenyaa dhuftan eegaa ni shakuudha. Namoota yeroo hedduu peejii kana irratti wantoota garaagaraa maxxansuudhaan beekaman keessaa tokko jechuudha. Peejii kana irratti namoota hedduutu dalagaa. Namoota isin keessaa namoo isa tokkodha. Nu hundinuu weebsaayitii mataa keenyaa qabna. Weebsaayitii kanneen keessaa anis weebsaayitii orobbc.com jedhu qaba. So kana irratti guyyaa wantoota isin fayyadan jennee yaadnu jechuudha gara keessanitti isin finne jechuudha namortinu so har'as waan baay'ee isin fayyadan ni jaalatan jedhe tokko qabadhee isin dhufee jira. Application kana keessatti suuraa amma bifa kanaan jiru haala kanatti jiru jechuudha. Baay'ee namatti tola. Alaabaa ta'ee wantoota garaagaraati fuula keessan irratti miidhagfatanii ittiin kallattii ittiin haala ittiin dalaguu dandeettan isin mul'isa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti baay'ee salphaadha haalli itti fayyadamuu dursa garuu application waan kana hojjetu buufachuudhaaf linkii armaan olii yookiin koomentii jalqaba irratti argamu tokkodhaan applicationicha seentanii buufachuu dandeettan jechuudha. Baay'ee salphaadha haalli itti fayyadamuu isaa guutuu isaa viidiyoo dalagee jira. Viidiyoo kana kan itti aanu keessatti ilaaluu dandeettanii application kana buufachuudhaaf linkii armaan olii yookaan koomentii jalqaba irratti ni argattu kan hin dagatina. So kallattiimaan gara viidiyootti seenaa peejii keenya follow like gochuun irraanfatina. Viidiyoo kana immoo share godhaa jechuudha. Namoota bira akka namoota iddoo bira akka ga'uuf wantoota kana namoonni hedduu akka barataniif jechuudha. Viidiyoo share godhatan haala kana miidhagfachuudhaaf isin fayyadachuudha. Garuu barnoota keenyatti dabarraa hanga xumuraatti nu wajjin tura. Ashama hortu keenya kabajamuu fi jaallatamu baga deebitanii gara peejii keenyaa dhuftan egaa ani shakuudha har'as waan haaraa tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa yeroo hedduuf peejii kanarratti viidiyoo isiniif dalageen beeku namoonni garaagaraa viidiyoo maxxansaa turanii so har'as waan isin fayyadaa jedhu tokko waan isin gammachiisu jedhu tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Suuraa keessan bifa argitan kanaan jechuudha bifa iskiriinatti argitan kanaan alaabaa barbaadaniin wantoota garaagaraatiin akkamitti fuula keessan akka sirreessuu dandeettan jechuun fuula keessatti galfatanii wantoota garaagaraatiif itti fayyadamuu dandeettanii isin birsa jechuudha. Fakkeenyaaf amma haala suuraa Jawaar kana jechuudha alaabaa Oromiyaatiin bifa kanaan hojjetamee kan jiru jechuudha. Bifa kanaan akkamitti akka hojjechuu dandeettanii isin agarsiisa. So namoonni hedduun appilikeeshinii ani isin mul'isuuf jedhu kana ni qabdan ta'a. Applicationicha namoonni hin qabne immoo linkii gubbaarra isin kennu yookiin koomentii jalqaba irratti ni argattu. Linkii sanii seenuudhaan buufachuu dandeettu jechuudha. Baay'ee salphaadha. So kallattiimaan gara hojiitti seenaa jechuudha. Erga dursa applicationicha keessaa applicationicha keessaa banamu bifa kanaani. Bifa kanaan nu bana jechuudha yeroo keessa seenu nuti immoo iddoo pilaasii kana jechuudha iddoo ammaseen targaisaa yookaan iddoo kanatti ta'e jechuudha. Gara gadi kanatti so yeroo kanatti maal goona background gara gadi deemneetu background gurraacha fudhannaa jechuudha. Duuba keenya gurraacha fudhannaa jechuudha. Color background iddoo jedhu kana jechuudha. Tole amma bifa kanaan nuuf dhufee jira. Amma kallattiimaan ammoo gara suuraa alaabicha irratti galchuuf deemnu san fudhannaa jechuudha. Iddoo kanatti add photo iddoo jedhu kanatti nuuf kennu duuba deebisee mul'isa. Suuricha fudhachuudhaaf iddoo add photo jedhu kanatti winaa jechuudha. Add photo samboda gara deemne suura gara gadi suura barbaannu fudhanna jechuudha. Fakkeenyaaf suura Jawaar kanan barbaade suura Jawaar asii fudhadha jechuudha. Suurus fuudheeruun kilikii yeroo takka qofaan godha. Add godha jechuudha samboda asitti. Erga amma wanti guddaan gidduu kana jira jechuudha. Erga haala kana fudhannee booda xiqqoo ni bal'isna. Xiqqoo bal'isneetu gidduu kana amma iddoo naannoo kana jechuudha naannoo isin mul'isaa jiru jechuudha kana xiyyaa naannoo isin mul'isaa jiru kana gidduu kana tuuneetu cut out iddoo jettu kana tuunna jechuudha. Cut out isa tuunna. Isa yeroo tuun ammoo naannoo kanatti person face close ምናምን fakkeenya wantoota jedhan kanneen jira kanneen keessaa person kan jedhu salphumaan akka nu muramu jechuudha piicchariin kun. Kunoo person yeroo tuun haala kanaan nu murame jechuudha. Haala kanaan irra nu jechuudha. Samboda raayitii kun asitti gidduu kanatti jechuudha. Yeroo raayit goon haala kanaan nuuf murama jechuudha. Iddoo hafe immoo iddoo hafe qulqulleessuudha barbaanne iddoo kana tuqneetu mallattoo raabarii kan jechuudha. Mallattoo kana tuqneetu haala kanaan harka keenya hin qabneet irraa balleessina jechuudha. Salphaadha. Fakkeenya haalumaan balleessaa jiru kanaan iddoo hafe iddoo jechuun iddoo qirisin jedhe haala kanaan balleessuu dandeenya jechuudha. Samboda raayit goona. Ergasii as harkisneetu amma wantoota akka alaabaa fi kan kana fakkaatan irratti galchuudhaaf fooloon piichariin kun xiqqoo gurraachatu qaba waan ta'eef iddoo adjust jettu kan tuqnaa masti. Adjust. Kana gara
ni gurraachisna jechuudha. Contrast kan gara gadi goona jechuudha kan kun bifa kana jechuudha. Clarity isa saturation kino bifa kana bifa amma isin agarsiisaa jiru kana jechuudha. Ni gurraachistu jechuudha halkan xiqqoo ni daalachistu gurraachummaa osoo ni daalachistu jechuudha. Hanga dhumaatti jechuudha aga temperature jiru kano bifa kanaan erga daalachisne booda right goona. San booda ammoo alaabaa barbaannu jechuun piicharii barbaannu fuullaan jechuudha. Erga kana waan kun add goona jechuudha piicharicha barbaannu. Piicharicha fakkeenyaaf piicharii kana barbaade alaabaa Oromiyaa kana barbaade xiqqoo saayizii isaa jechuun isin saayizii wal qixaa ta'uu qabaatan sirreessuu dhabuuf mirga qabdu. Haala kanaan mureetu sirreessa jechuudha. Ergasii haala kanaan kunoo amma erga haala akkana goonii kana erga kana goonii booda jechuudha. Wanti guddaan iddoo kana jira jechuudha. Amma san booda maal goona blend kun haala kanaan jira garan harkisneetu kunoo blend isa jedhu kanatu jira jechuudha. Blend isin mul'atame guddoo kan kun xiyyaansi agarsiisara. Blend san booda ni filanna jechuudha ka fuula isaa wajjin deemu. Normal jedha, screen jedha, multiply jedha. So amma ka fuula isaa wajjin deemu filanna jechuudha. Kan garagaraa ture jechuudha. Kan isin tole gochuu dandeetta. Fakkeenyaaf amma kana tole ana isa kana kunoo ana isa kana na tole isa kana amma keessaa muruun barbaada. Haala kanaan fuula isaatti galchuu barbaada waan ta'eef ammas iddoo dursa irratti mul'isan iddoo kanatti winaa jechuudha. Kan bakka biraa fuula isaa malee bakka biraa irraa akka bu'u jechuudha. Iddoo kanatti winee harka keenyaan irra dibaa balleessina jechuudha. Kun quba keenyaan tuqaa balleessina jechuudha. Baay'ee salphaadha. Iddoo akka irraa nu barbaannu jechuudha. Haala kanaan balleessuu dandeenya. So bifa kanaan balleessuu dandeenya. Ergasii ammoo ammas iddoo kana tuqneetu ijji isaa akka mul'ate barbaanne immoo kun kanuma keessaa balleessuu qofa jechuudha. Baay'ee salphaadha, baay'ee namatti tola jechuudha. Haalli fayyadama isaa just nama viidiyoo kana sirnaan ilaaleef ni gala jedhee yaada. Wanti guddaan garuu appilikeeshinii kana yoo qabaatan ammoo hojjechuu dandeettan. Appilikeeshinii kana buufachuudhaaf liinkii armaan irra isiniin kaa'e yookiin koomentii jalqaba irraa ni argattu. Kunoo bifa kanaan hojjetamee jira jechuudha. Baay'ee salphaadha. Isinis fuula keessan irratti wantoota garaagaraa irratti bifa kanaan hojjechuu dandeettu. San booda immoo seef goona jechuudha. Erga haala kanaan hojjennee booda seef goona jechuudha. Seeftu galaarii. San booda footoo keenya galaarii keessa seenee argachuu dandeenya jechuudha. Piicharii amma hojjenne kana jechuudha. Kinoo as jira jechuudha. Haala kanaan hojjechuu ni dandeettan jechuudha. Baay'ee salphaadha. Anis piichariilee garaagaraa hedduu hojjedhee jira. Baay'ee namatti tola jechuudha. Haalli itti fayyadamuu isaas baay'ee salphaadha. Egaa dursa appilikeeshinii kana yoo qabaatiin homaa hojjechuu dandeetta waan ta'eef appilikeeshinii kana liinkii gubbaarra jiru yookiin koomentii jalqaba irra isin kaa'ee tuquudhaan seentanii buufachuu dandeettanii. Kan biroo ammoo viidiyoon kun nama hedduu bira akka ga'uuf sheer nuuf godhaa irraa keessan jechuudha. Egaa barnoonni keenya kanarraa kanumaan raawwatee jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanguleetti deemutti nageenyi keessan qaccee addunyaa geettan hundatti isiniif haa baay'atu. Ani kan isin waliin ture Shakuudha. Bye.